Bartoota, nagaa keessanii? Kun barnoota Ikoonomiksii yookaan barnoota dinagdee viidiyoo lammaffaa kan barattoota yuunivarsiitii hundaaf akka common course or freshman course'itti kennamudha. Ani Balaayeen jedhama. Barnoota adda addaatiin baradhe. Hojii baankii biyyoolessaa keessatti qo'ataadha. Akkasumas barsiisaa onlaayinii fi akka paartaayimeriititti immoo barsiisaa yuunivarsiitii fi koolleejjii adda addaati. Yeroo darbe ikoonomiksii yookaan barnoonni dinagdee maal akka qo'atuu fi dameewwan ikoonomiksii yookaan dameewwan barnoota dinagdee akkasumas haala ittiin ikoonomiksii qo'annu fi tan kana fakkaatu ilaalle. Har'a immoo sanumarraa kaanee chaaptar 1 yookaan boqonnaa tokko keessatti wantoota jiran ilaalla. Innis tokko risoorsii jechuun maal jechuu akka ta'e ilaallee turre. Har'a garuu gosoota risoorsii yookaan gosoota qabeenyaa ilaalla. Qabeenyi yookaan risoorsii jedhamu kun firii risoorsii fi scarce or economic resource jedhamee bakka lamatti qoodama. Firii risoorsii jechuun odoo baasii tokko hin baasne kan argannu jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka ifa aduu, kan akka qilleensa fi wantoota kana fakkaatan firii risoorsii jenneet lafa keenya. A resource is said to be free if the amount available to society is greater than the amount people desire at zero price or getting with no cost. Kostii tokko yookaan baasii tokko odoon baasii waan argamnu firii risoorsii jedhama. Inni lammaffaan economic resource or scarce resource jedhama. Kun baasii malee kan hin argamne jechuudha. A resource is said to be scarce or economic resource when the amount available to society is less than what people want to have at zero price. Qabeenyi kun qabeenyota akkam akkamiiti kan jedhu itti fufnee ilaallaa jechuudha. Examples of scarce resource or economic resource fakkeenyi isaa human resource nama jechuudha. Qabeenya namaa jechuudha. Namni immoo manual, intellectual skilled and specialized labor jedhameet bakka adda addaatti qoodama. Manual fakkeenya namoonni humna isaaniitiin nama gargaaran qabeenya. Ammas namoonni intellectualii ta'an, namoonni skillii adda addaa qaban, namoonni specialized laborii ta'anii fi kan kana fakkaatan hundi isaaniitu human resource jedhamu. Human resource jedhama. They are scarce resource or economic resource dha. Yaaduma malee argachuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf specialized doctor fi kan kana fakkaatan namoota gorsitoota adda addaa fakkeenyaaf namoota barsiisota fi kan kana fakkaatan injiinaroota, paayileetota fi kun humna namaa jalatti qoodama. Kun scarceedha yookaan economic resourceedha. Kun warroota hanqina qabanidha. Most natural resource like land fakkeenyaaf natural resource warra jedhaman qabeenya uumamaa tan akka lafaa specially fertile land waan jedhamu biyyee gabbataa lafa biyyee gabbataa qabu albuudota adda addaa bishaan qulqulluu clean water forest bosonoota wild animals bineensota bosonaa fi kan kana fakkaatan they are economic resource dha. All types of capital resource qabeenya kaapitaalaa kan jedhaman akka maashinii fa'aa kan akka kombaayineroota adda addaa
kanneen akka tiraaktaraa, maashinoota adda addaa, kan akka infiraastructure yookaan karaa fi kan kana fakkaatan kun hundi isaaniitu economic resource or scarce resource dha. All types of entrepreneurial resources warroonni hojii uumtoonni resources special types of human talent warri qaban warroota hojii uumtota hojii namoonni kanaan dura hin uumne warra uumanii namaaf hojii uuman carraa hojii warroota uumanidha. Warroonni kun riskii sodaanne jedhamaniit qoodamu. Economic resources are classified into 4 categories. Economic resources warri jedhaman kun bakka afuritti qoodamu. Or kun maal jedhama? The factor of production jedhamu. Boodarra the factor of production jedhamanii warroonni akka land, labor, entrepreneur fi tan akka capitalaa kun factor of production warra jedhamanidha. Economic resource jedhamanii kun labor is a physical as well as mental effort of human beings. Labor han jedhamu kun mataa namootatis hin barbaadamaa. Fakkeenyaaf warroota baratanii barumsaan tajaajila namaaf kennan jechuudha. Warroonni kaan immoo physical warra humnaan nama gargaaranis akkasuma labor jedhamu. Wanni kaffalamuuf isaaniif wage jedhama. Kan kaffalamuuf yookaan gatiin isaanii kaffalamu wage jedhama. Hoggaasa sarvisii yookaan tajaajila humnaanis haa ta'u mental effortiidhaan yookaan mataa isaaniitiin namaaf godhan yookaan hojjetan wanni kaffalamuuf sun immoo wage jedhama. Kan biraa lafa. Lafni natural resourceidha. Qabeenya uumamaatii. The reward for service of the land immoo rent jedhama. Hannuyi kaffalluuf rent jedhama. Tan ittaanu kapitaala. Is all manufactured inputs that can be used to produce other goods in the service. Kun kapitaalli kun kan produced ta'e yookaan kan oomishamee ta'u ganaa oomishaan biraa oomishuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Fakkeenyaaf equipmentii yookaan meeshaalee adda addaa maashinarii, transport and communication facility meeshaalee qunnamtii or sab-qunnamtii kan jedhamu. The reward for the service of the capital immoo interest jedhama. Capital kana kaffallu interest jennee lafa goonaa jechuudha. Tan ittaanu entrepreneurship jedhama. Kun nama taalentii addaa qabu warroota kan arfaffaa kun entrepreneurship kan jedhamu special type of human talent that helps to organize and manage as a factor of production to produce goods in the service. Warroota waan akkanaa kana godhan hundi isaaniitu taalentii addaa warra qabanii warroota caarraa namootaaf caarraa warra uumanidha. The reward for entrepreneurship is called profit. Waan isaan argatan profits jedhama. Kun factor of production jedhama. Kun economic resource ta'anii to'ii warroota iskarsii ta'anidha. Namoonni akkanaa hin jiranii wantoonni akkanaa kun baay'een isaanii iskarsiitii qabu. Entrepreneurs, they are individuals who organize factor of production to produce goods in the service. Warroota factor of production kana walitti qindeessanii to'ii tajaajilaa fi production adda addaa warra oomishanidha. Make basic business policy decision warra murtii businessii irratti warra uumanidha. Introduce new inventions and the technology into a business practice. Warroonni kun warroota waan haaraa uumanii to'ii gara teknoolojii gara productioniitti yookaan gara biizinesiitti achi as fidanidha. Teknoolojii adda addaa fidanii warroota itti fayyadamanii to'ii yeroo gabaabaa keessatti waan gaarii oomishanii namootaaf caarraa adda addaa warra bananiif ofiifis immoo warroota guddina adda addaatti irra ga'anidha. Look for new business opportunity. Warroonni kun warra gadi ciisanii miti. Warroota waan haaraa uuman warroota waggaa tokko argatan hambiraa immoo haaraan opportunity adda addaa yookaan caarraa adda addaa uumanidha.
Warroonni kun riskii adda addaa fudhatu. Take risks of making loss. Fakkeenyaaf nan kassara yookaan immoo bu'aan dhabadanii ofirra hin garagaranii fuuldurumatti deemu. Bu'aas argatanii dhabaniis ittuma deemu. Warroonni kun warroota akkasiiti. Amma immoo maal ilaallaa? Scarcity hin jedhu. Scarcity jechuun maal jechuu akka ta'e ilaalla. Kanaan dura scarcity'n maal akka ta'e baay'inaan viidiyoo darbe irratti scarcity jechuun maal jechuu akka ta'ee fi shorteejii wajjin akka hanqina wajjin akka wal hin fakkaannee fi akka garaagarummaa qabu argineerra. Overview isaa ilaalleerra. Amma immoo detail isaa ilaalla yookaan keessa gadi buunee too'ii ilaalla jechuudha. Scarcity does not mean a shortage. Scarcity jechuun yookaan dhiphina yookaan economic scarcity jechuun shorteejii miti. Shorteejii jechuun birrii qabaannee yookaan qarshii qabaannee too'ii hoggaa waan binnu dhabnu jechuudha. Shorteej jechuun qarshii qabaannee waan binnu hoggaa dhabnu jechuudha. Scarcity jechuun garuu akkas jechuu miti. Hoggaa dandeettii ittiin waa argannu dhabnu jechuudha. Waan argachuu qabnu hoggaa dhabnu jechuudha. Sababa maaliitiif? Sababa ofuma keenyaaf biyyas haa ta'u, biyyoonni adda addaattis haa ta'u, biyyoota guddatanis hin guddannes scarcity'n bakka hunda waan jiruuf osoo wantoonni jiruu waan san haala salphaa tokkoon argachuu yoo dadhabneedha. Yoo waan san bira gahuu dadhabne. Bira gahuu dadhabuudha malee harkaa qabaannee wanta san dhabuu bichaa miti. Kanaafuu shorteej jechuun fakkeenyaaf qarshii qabaannee waan binnu yoo dhabne shorteej jennaan. Garuu waan binnu jiraatee yoo qarshii hin qabaanne yoo dandeettii waan san bituu yoo dhabne that is scarcity jedhama. We have already said that good is said to be scarce if the amount available is less than the amount people wish to have at zero price. But we say that there is a shortage of goods and the service when people are unable to get the amount they want at the normal or ongoing price. Ongoing price jedhan hoggaa bituu baanne yookaan immoo piraayisuma jiru saniin piraayisuma amma irra jiru saniin bituu hoggaa dadhabne gatuma irra jiru saniin bituudhaaf hoggaa mokkorree ta'e wanni sun dhabame that is shortage jedhama. Wanni sun hoggaa hin jirre. Shorteejiin kun yeroo gabaabaadhaafi. Shorteejii yeroo gabaabaadhaafi. Scarcity'n universaalidha. Akkasumas yeroo dheeraadhaaf. Shortage is specific. Specific in the short term problemidha. Rakkoo yeroo gabaabaati. But scarcity is universal in the everlasting problem. Everlasting problem. Forever no. Kuni yeroo hunda'uu kan uumamuudha waan ta'eef shorteejiidhaan garaagarummaa akkanatti qabaa jechuudha. Kan itti aanu sababa scarcitytiin maaltu dhufa jennee kanaan dura akkuma jennetti sababa scarcitytiin maal gochuu qabnaa? Fakkeenyaaf qarshiin nuyi harkaa qabnu qarshii 200 yoo ta'e wanni nu barbaannu immoo waan sanii ol gaafatu yoo ta'e waan 2-3 han barbaannu ta'ee too'ii qarshiin keenya yoo dadhabe maal goonaa? Gara filannootti deemna. Gara filannoo. Sababa scarcitytiin gara filannoo deemna. Gara filannoo yoggaa deemnu immoo maal goonaa? Kan filannaa kan jedhus rakkoo hambiraati. Yaa ta'u malee sababa scarcitytiin choizii dhufa yookaan filannoo dhufa. Waan barbaannu san hunda waan bituu hin dandeenyeef waa argachuu hin dandeenyeef waan baay'ee barbaannu dursinee akka fudhannu yookaan akka filannu nu godha. If resources are scarce, then output will be limited. Resourcin scarce yoo ta'e, yoo dhiphina qabaate, oomishni keenyas daangaadha. If output is limited, oomishni keenya yoo daanga'e, then we cannot satisfy all of our wants. Achumaan waan barbaannu san hunda argannee itti quufuu hin dandeenyu. Sababa kanaaf maal goonaa? Choice yookaan immoo gara filannoo deemnaa jechuudha. Due to the problem of scarcity, individuals, farmers, and the government are forced to choose as
sababuma iskarsiitii kanaaf mootummaas haa ta'u, biyya haa ta'u, namni dhuunfaa haa ta'u, daldaltoonni adda addaa, piroodiwusariin adda addaa, warroonni oomishtoonnis haa ta'u, hundi isaa garam deema? Gara filannootti deema. Forced to choice. Gara filannootitti humnaan garas akka deeman ta'a jechuudha. Odoo isaan hin barbaadin humnaan garas oofa because of scarcity. Kuni maal garam deemna yookaan immoo maal choosii akkamii goona? To what output to produce? Maal akka oomishnu? What outputs to produce? In what quantity? Quantity yookaan baay'ina hammamiitiin oomishnaa? Outputii akkamiitu oomishnaa? What output not to produce? Maal oomishuu dhiisuu qabnaa? Sababa iskarsiitiin maal keessaa dhiisnee maal oomishuu qabnaa? Kan jedhu hundumtuu sababa iskarsiitiin akka nuyi filannoo kan akka choizii goonu nu giddisiisaa yookaan nu dirqisiisaa jechuudha. This is choice jennaan. In short, scarcity implies choice. Scarcity'n garamitti nu oofaa? Gara filannoo. Filannoon immoo garamitti nu oofaa? Gara cost waan jedhamu. Costiin kun karaa economicstiin maal jechuudha? That means whenever choice is made, an alternative opportunity is sacrificed. Carraa hambiraa waan dhabnuuf sababa filanneef namoota waan barbaannu kan biraa san immoo waan gannee deemneef suni sacrificed amount or opportunity cost jennaan. Opportunity nuyi achitti dhiisnee deemne san. Kana akkamitti akka nu galgachuu dandeenya? Fakkeenyaaf barattoonni yuunivarsiitii gara yuunivarsiitii osoo seenin dura barataan tokko hojii hojjetaa jennu. Hojiin inni hojjetu sun ji'atti 10,000 kaffalamaafaa jennu. 10,000 kaffalamaaf ji'atti. Osoo yuunivarsiitiin galiin dura jechuudha. Gaafa yuunivarsiitii gale immoo yuunivarsiitiin naannoo isaa sanirraa naannoon biraatti ta'a. Naannoo sanirraa naannoon biraatti ta'a yookaan biyya itti baratu amma jirurraa biyya kan biraatti ta'a. Biyya sana hoggaa deemu immoo barumsa barachuu dhaqa malee hojii sana hojjechuu hin dhaqu. Sababa kanaatiif barataan kun qarshii ji'aan 10,000 argatu san hin argatu jechuudha. Qarshiin inni argachuu dhiisu sun yookaan kan inni luuzii godhu sun kan inni gatee deemu sun maal jedhama? Seera ikoonomiksiitiin opportunity cost jedhama. Yookaan opportunity lost jennaan. Opportunity we have lost the best alternative jedhama. Yookaan sacrifice goone sun opportunity lost jenna. Maal argachuuf 10,000 san gatee as dhufe? Barumsa argachuufi. Kanaafuu maal godhee? Qarshii achitti argatu san maaliif sabstiitii godhee? Barumsaan sabstiitii godhee jechuudha. Kanaafuu san sacrifice godheet gara barumsa argachuutitti mana barumsaa yookaan yuunivarsiitii amma irra jiru yookaan itti deemu san keessa jira jechuudha. Kun opportunity cost jedhama. Sababa maaliitiif opportunity costiin uumamuu danda'a? Sababa choiziitiif. Filannoo. Kam na wayya? Barumsa na wayya deeggara zaqe. Sanoo maaliif dhiise? Economies are scarce. Economies are scarce. Economii keessa taayimiin mataa isaatiin akka eventii tokkootitti fudhachuu dandeenya. Akka elementii tokkootitti fudhachuu dandeenya. Sanis lamaan isaa walumatti hojjechuunis hin danda'amu waan ta'eef sacrifice godhee jechuudha. Kuni opportunity cost yookaan opportunity lost jenna. This is known as opportunity cost jennaan. Scarcity'n maal fuudhaa? Limited resource. Limited resource'n immoo maal fuudhaa? Limited output. Limited output'n immoo maal nu godhaa? Waan barbaannu san hunda akka hin arganne nu godhaa. Sun immoo maal fuudhaa? Choizii fuudha. Choice involves costs. Costiin immoo maal fuudhaa? Opportunity cost yookaan opportunity lost fuudhaa jechuudha. Opportunity cost is the amount or value of the next best alternative
that must be sacrificed or foregone in order to obtain one more units of the product. Kana kan goonu maaliifi sababa opportunity waan biraa argachuu. Opportunity cost, as we said, opportunity cost is the amount or value of the next best alternative that must be sacrificed or foregone in order to obtain one more units of the product. Suppose the country spend all of its limited resource on the production of clothes or computer. If a given amount of resource can produce either 1 meter of clothes or 20 units of computer, then the cost of 1 meter of clothes is 20 units of computer that must be sacrificed in order to produce meter of clothes. Kanaafuu kun opportunity cost waan jedhamu tan akkasiiti jechuudha. Opportunity cost yookaan opportunity loss kan jennu sun fakkeenyaaf fakkeenya amma fudhatame kanatti meetirii tokko wayaa meetirii tokko yookaan immoo koompitara yuunitii 20 ta'u waggaa tokko barbaanne tokko gatuun giddiidha yookaan immoo foorsilii gannaa fakkeenya meetira tokko argachuudhaaf koompitara yuunitii 20 dhiisuu qabna. Sacrificed parties opportunity cost jedhama waan akkasii. When we say opportunity cost, we mean that it is measured in goods in the service but not in money costs. Opportunity cost waggaa jennu kana kan ittiin meesharii goonu tajaajilaa fi meeshaalee yookaan piroodaaktii adda addaatiin malee qarshiin miti. It should be in line with the principle of substitution. Fakkeenyaaf tokko argachuudhaaf tokko gannaa saniin substitute gochaatii deemna jechuudha. In conclusion, when opportunity cost of an activity increase, people substitute other activity in its place. When opportunity of an activity increase yoo ta'e substitute goona tokko tokkoon bakka buusatii deemna kan irra nu wayyu filachaa. Production possibility frontier or curve. Production possibility frontier or curve is a curve that shows a various possible combination of goods in the services. Production possibility curve wanni jedhamu kun curvii productii lama combination of two productii kana argisiisu jechuudha. Curvii yookaan immoo graafii kana argisiisudha. Kana production possibility curviin productota lama waggaa oomishnu kan nutti argisiisudha. That society can produce given it is resource in the technology qabuu fi resource qabeenya qabuu fi technology qabuu irratti hundaa'uudhaan kan oomishuudha isa argisiisudha. Opportunity production possibility curve yookaan immoo frontier wanna jedhamu kun daangaadha. Daangaa kun maal argisiisa? Waggaa graafii kana kaasnu maal gochuu qabna? Quantitiin isaa akkasumas immoo qualitiin isaa hammii fi qulqullinni isaa dhaabbataa ta'uu qaba. Yoo akkana hin taane graafii kana kaasuu hin dandeenyu. There are two broad classes of output to be produced over the years. Kilaasota lamatu jira. Kilaasonni lamaan sun yookaan productii lama jiraachuu qaba waggaa tokko keessatti production possibility draw gochuudhaaf. Kun immoo warroonni kun waan hundi isaatu waan dhaabbataa ta'uu qaba. Fakkeenyaaf qulqullinni isaa dhaabbataa ta'uu qaba. Hammi isaatis beekamee fiiksidii ta'uu qaba. Lama ta'uu qaba. The economy is operating at full employment in the achieve full production ta'uu qaba. Economiin immoo hamma danda'uun oomishuu qaba. Efficientii ta'uu qaba. Waan danda'u dhiisuu hin qabu. Waan hin dandeenye immoo hojjechuu hin qabu. Tan biraa technology does not change during the year. Technology hin jijjiirru. Fakkeenya namni qotiisa qote tokko qotiyyuma saniin qotuu qaba. Lafuma fudhate sana irratti hojjechuu qaba. Madaabaruma kuntaala shanan saniin irratti fayyadamuu qaba. Ja'a gochuu hin qabu. Kanaafuu wantoonni akkas akkasii sun dhaabbataa ta'uu qaba. Yoo dhaabbataa ta'uu qabe ikoonomiksii keessatti wantoonni dhaabbataa ta'uu qabu. Yoo tokko jalaan tuttuqxu ta'e waan ati deemtu sun asseepshiniin ati fudhattu sun yoo dhaabbataa ta'uu baate
waan jette san ittiin ilaaluu hin dandeechu. Flexibilii si'alaa ta'a. Tan biraa, some inputs are better adapted to the production of one goods than to the production of the others. That is specialization waan jedhamu jira. Productiin tokkorra akka specializationii qaba. Production possibility frontier. Fakkeenyaaf economy produce food in the computer given a limited resource in the available technology. Teknoolojii jiruu fi risoorsii yookaan immoo qabeenya dhaabbataa kanaan fuudidhaa fi koompitara oomishuu yoo barbaanne akkamitti production possibility frontier irratti akka agarsiisnu nutti argisiisa. Types of products gosoota productii keenyaa fuudidhaa fi koompitara yookaan nyaataa fi koompitara. Meetiriin ittiin wantoonni ittiin isa meesharii goonu yookaan ittiin safarru kan fuudii meetirik toonii jenneeniiti. Koompitara immoo hamma isaatiin yookaan lakkoofsan meesharii goonaa production alternative. Amma alternative kana hundasaa giraaf irratti lafa keenya teebiliidhaan keenya kana giraaf irratti immoo lafa keenya kun alternative nuyi oomishuu dandeenya. Maal jechuudha? Namni tokko yookaan irratti yoo oomishuu barbaade irratti alternative yoo filatu ta'e namni tokko maal oomisha jechuudha? Qabeenya qabuun, teknoolojii qabuun maal oomishaa? Nyaata yookaan midhaan nyaataa yookaan food wanna jedhamu 500 fi koompitara garuu homaan oomishu. Maaliif yoo koompitaran oomishare waan isaa dhaabbataa waan ta'eef oomishuu hin danda'u. Fuulitti fayyadamuu qaba. Kanaaf yoo barbaade asirratti koompitara fuudii bichaa oomishaa koompitara hin qabu jechuudha. Lakki koompitaras nan barbaada fuudis nan barbaada yoo jedhe immoo alternative B filata. Asirratti alternative B irratti fuudidhaa fi koompitara hammam akka oomishu akkuma argitan koompitara 500 fuudii immoo 420 meetirik toonii kana oomishata baa'oo filate. Yoo caa filate immoo fuudii 320 koompitara immoo 1000 oomisha. Yoo daa filate immoo fuudii 180 koompitara immoo 1500. Maal gochaa jirra amma gara koompitaraatitti saakrifaayii gochaa jirra. Fuudii dhiisaa deemna. Fuudii dhiisaa deemne dhumarratti gaafa yoo filannu ta'e tootaalii fuudiin oomishnu koompitara garuu 2000 oomishna jechuudha. Kun haala ittiin production possibility frontier akkamitti akka teechisnuu fi haalli isaan ittiin wal sabstiitii gochaa deeman kan nutti argisiisudha. Wannoota asirratti ilaalle kana giraaf irratti booda waan laalluuf akkasumas immoo boodarra opportunity costii akkamitti kaalkuleetii akka goonu kanatti fayyadamnee goona waan ta'eef haala gaariidhaan akka laaltanii fi booda waggaa hojjennu akka giraa isin hin galle akka sirriitti laaltaniin jedha. Boodarra kaalkuleeshinii ittiin opportunity costii akkamitti kaalkuleetii akka goonu laallaa. Biirraa gara siititti akkamitti akka deemuu fi opportunity costiin yookaan hammam akka luuzii goonu biirraa gara siitti gaafa deemnu hammam akka luuzii goonu kan nutti argisiisu kaalkuleetii goona fuulduratti ilaalla. Egzaampilii tokko ilaallan itti aanu immoo isin ofii keessaniif ilaaltu jechuudha. Production possibility curviin akkanatti hojjetama jechuudha. Itti aanu we can also display this above information with the graph. Graafiidhaan immoo haala kanaan argisiisna jechuudha. Graafiidhaan koompitara, graafii X-irra, foods yookaan immoo nyaata, midhaan nyaataa yookaan foods, graafii Y irra keenye raawwanne lamaan isaa alternativii A irratti namni alternativii A filate maal filate jechuudha? Fuudii 500 koompitara immoo homaan oomishuu jechuudha. Namni alternativii B filate koompitara 500 fi fuudii immoo 420 akkuma teebilii irratti ilaalle san. Namni C filate koompitara 1000 fuudii 320 karaa fuudii kana yoo ilaallu hirrachaa deema jechuudha. Hirrachaa deema kana jechuun maal jechuudha? Hammamni koompitara barbaaduudhaan fuudii immoo saakrifaayii gochaa deemna. Kana opportunity loss ta'an jennuun. Hammana opportunity lossii gochaa deemna.
500 irraa gara 420, 80, 420 irraa gara 320, 100, 320 irraa gara 180 akkasitti gadi opportunity kostiin keenya dabalaa dhufaa jechuudha. Hammi nuyi luuzii goonu dabalaa dhufaa, hamma nuyi argannus asiin itti dabalaa deemaa yookaan that depends on. Amma giraafii kanarratti maal laallaa? Wantoota adda addaa laalla. Fakkeenyaaf Q bakka jiru, bakka qaan jiru kana maal jechuudha? Bakka raan jiru kana yookaan R'n jiru kun maal jechuudha? Fi bakkoonni ABCD E'n jiran kunoo maal nutti akka argisiisu laalla. Kana hundasaa hoggaa laallu laallamee maal jechuudha wantoonni achirratti jiru kun? Kana jechuun all points on production possibility curve irra warri jiran kun attainabilidha. Oomishuu ni dandeenya. Fuulis itti fayyadamneerra. Efficientidha. Achirratti wanni lafatti dhiisnes hin jiru. Wanni immoo gochuu hin dandeenyes hin jiru. Namni biyyi tokkos yoo ta'e, indiviijuwaaliin tokkos yoo ta'e, production possibility curve kanarratti yoo oomishu ta'e maaltu jira? Namni production possibility kanarratti kan oomishu yoo jiraate fuulii waan qabu itti fayyadamee haala gaariidhaan oomishaa jira jechuudha. Fuulii waan qabu odoo lafatti hin dhiisin. Kun ABCD'n kan argisiisa. Point Q yookaan pointiin qaa kun immoo attainabilidha. Oomishuu hin danda'ama. Hin dandeenya. Maaliifii koompitara 500 fi fuudii 180 oomishuu hin dandeenya bakka sanarratti. Fuudii 180 koompitara 500 oomishuu hin dandeenya. Garuu kanaa ol oomishuu dandeenya. Attainabilidha. Bet inefficientidha. Nuyi qabeenya keenya itti fayyadamne jechuudha. Hamma fayyadamuu qabnu itti fayyadamne. Kanaaf inefficient jennaan. Attainable but inefficient. Oomishuu ni dandeenya. Oomishuu hin dandeenya garuu nuyi qabeenya keenya haala gaariitti itti fayyadamne. Fully utilized miti jennaan. Point R is unattainable. Point R'n immoo giraafii kanaan ala jira. Daangaan nu daangeffame. Daangaan hamma oomishuu qabnu nu daangeffame jira. Kuni opportunity frontier yookaan immoo daangaan ABCDE jedhu kun daangaan nuyi daangeffanne. Kanaa ala deemnee ta'ee waa hojjechuu akka hin dandeenye kan nu daangeffame. Dandeettii keenya irratti hundaa'ee ta'u, qabeenya keenya irratti hundaa'eetiin kun yaan taa'e. Garuu R'naan oomisha namni tokko godhe unattainabilidha kun. Achi oomishuu hin dandeenye. Bakka san gahuu hin dandeenyu. Kana gochuun maal gochuu qabna? Waan adda addaa teekinooloojiin dabaluu qabaa. Qabeenyi keenya dabaluu qaba bakka san gahuudhaaf. Garuu qabeenya amma qabna jennee kaane kanarratti oomishuu kan dandeenyu warruma achirra jiru kana malee sana oomishuu hin dandeenyu. R'n unattainable waan hin dhaqqabamne jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko konkolaataan bita jedhee ta'u 100,000 bichaa yoo kan harkaa qabaatu ta'e 100,000 konkolaataa bituu yoo dhaqe konkolaataan miliyoona 2-3 bakka hin jirretti biyya hin jirre keessatti kana yoo kan barbaadu ta'e maal jechuudha? Unattainabilidha. Bituu hin danda'u jechuudha. Kanaaf waan akkanaa kan argisiisaa jechuudha. Mee itti hafuufnu kaammoo. Production possibility curve describes 3 important concepts. The concept of scarcity. Tokko concept of scarcity argisiisa production possibility curve. That it cannot have unlimited amount of even though it is employed. Concept scarcity argisiisa. Maaliifii waan nuti daangaan nutti godhameefu sababa ikoonomiin daangeffameefi. Namni tokko waan hundatti fayyadamee ta'u oomisha jechuun oomishni isaa yookaan outputiin isaa daangaan qabu jechuu miti. Kan qabu sanitti garuu tootaalitti fayyadame jechuudha. Kan biraa the concept of choice. Production possibility'n maal jedhaa? Maal nutti argisiisaa? Choice argisiisa. Filannoo. Maaliifii bakka barbaanne sanitti lachanuu erga takkaa the same amount oomishuu waan hin dandeenyeef kanarra kana naa wayya. Fuudii oomishuurra koompitara naa wayya yookaan koompitara oomishuurra kana naa wayya jedheet choice gochaatii filannoodhaan akkasitti itti deema jechuudha. Any movement along the curve indicates the change in choice dha. Hammuma karviirra olii gad deemnu san
choizii keenya handuraatirraa gara biraa kanarraa deemaa irraa jechuudha. Filannoodhaaf daangaa sana irra deemna. Daangaa sana yaala garuu deemuu hin dandeenyu. The concept of opportunity cost immoo nutti argisiisa. Kana jechuun maal jechuudha? Waggaa daangaa sana irra olii gadi deemnu filannoodhaa gara tokko waggaa deemnu tokko immoo hin ganna. Tokko argachuudhaaf tokko gatuun hangatamu sun maal jedhama? Opportunity cost jedhama. Akkuma kanaan dura fakkeenyaaf mana barumsaa namni deeme tokko jennee fudhanne sana. Kanaafuu konseptiin isaa tokko waan ta'eef haala kanaan laallaa jechuudha. Kanaaf kuni maal nutti argisiisa? Akkamitti argisiisna? Downward slopingiidhaan argisiisna. Production possibility curvein downward slopingiidha. Maaliif tokko waggaa argannu tokko immoo sacrifice waan goonuuf downwardidha jechuudha. Kan biraa production possibility curve related to the opportunity cost we have law known as law of increasing opportunity cost kan jedhamu immoo qabna. Karaa production possibility curvein kun law of increasing opportunity cost kan jedhu qaba. Maal jechuudha? Hammuma deemaa deemnu opportunity costiin keenya maal ta'aa deema? Dabalaa deema. Maaliif wanni nu dhabnu hir'achaa wanni nu dhabnu baay'achaa deema. Luuzii gochaa deemna. Xiqqoo argachaa deemna. Hammuma kana deemnu nama gataa deemna. Fakkeenyaaf yoo karaa fuudii ilaalle fuudiin 500 irraa kaanetti 0 geenye. Kana difni 500 luuzii goone jechuudha tootaalii. This law states that as we produce more in the more of product, the opportunity cost per unit of the additional output immoo dabalaa deema jechuudha. This makes the shape of production possibility curve maal godhaa? Concave to the origin. Originitti concave ta'a. Akka golbachuu. Concave akka beektan abdiin qaba. Concave and convex waan jedhamu giraafiin jira wantoota adda addaa irratti maatii irratti yookaan herreega irratti akkasumas roonni immoo tootaalii ikoonomiksii irratti baay'inaan ni beektu. Waan inni bakka buusu ni beektu. Maasii gubbaa irratti yookaan herreega gubbaa irratti concave and convex kan jedhu maal akka bakka bu'u waan beektaniif kun amma waan akkasii argisiisa. Kana jechuun maal jechuudha? Ni ilaalla. Production possibility frontier. Why opportunity costs increase when we produce more of one good? Why opportunity costs increase when we produce more of one good? Maaliif akkana ta'a? Waggaa nuyi opportunity costiin keenya maaliif dabala? Waggaa nuyi waan biraa baay'ee hojjete maaliif dabala? Deebiin isaa economic resources are not completely adaptable to alternative use or specialization effects. Some workers, machine learned it are better off one good than the others. Maaliif tan akkana ta'u? Wal faana equally wantoonni bakka waliin bu'an. Parsantii 100 bakka waliin bu'an. Tokko tokkorra fooyya'aadha. Sababa waggaa fooyya'u san tokko gadaanaa ta'a tokko immoo olaanaa waan ta'uuf wal qixxanuun dhufanii jechuudha. Because of specialization effects. Opportunity cost of good jechuun opportunity cost yookaan immoo carraa nuyi gannee dhufnu. Qabeenyi nuyi gannee dhufnu sun akkamitti argamaa? Amount of next best alternative sacrificed over amount of good gained. Amma fakkeenyaa akkuma kanaan dura jenne san namni tokko jireenya gaarii jiraachuu yoo barbaade for example maal godhaa? Waan guddaa argatu dhiisee waan xiqqaatti deemuu danda'a. Naannoo sana qilleensa filachuu dandeechaa fakkeenyaaf warroonni hojjetaa mootummaa ta'an warroonni hojii mootummaa qaban fakkeenyaaf baadiyyaa keessatti birrii guddaan iddoo kaffalamuufi yookaan qarshii guddaan iddoo kaffalamuufi magaalatti galla jedhanii qarshii xiqqaadhaan magaalatti galu. Fakkeenyaaf namni magaalatti galu sun baadiyyaa waggaa jiru baraaballii maal jedhamee waan baay'ee kennamaafi gaafa magaalatti galan immoo baraaballii maal jedhamu sun hundi isaa fakkeenyaaf namni 50,000 nyaatu tokko qilleensi naan taane naan mijannee bishaan dhugaatiillee gaariin hin jiru jedhee 50,000 gatee 30,000 yookaan magaalatti galu ta'e opportunity costiin isaa meeqa ta'a? Opportunity costii isaa sana akkamitti kaalkuleetii goonaa? 50,000 inni gate san over 30,000 amma argatu. Kanaa yoo hirre
hammam akka inni saakrifaayii godhe argannaa jechuudha. Hammam akka inni loozii godhe akkasitti arganna. Yaadni isaa yookaan yaadni rimee wanna kanaa akkana jechuudha. Waan hammanaa kana akkatti inni gate 50,000 hiruu fi 30,000 amma asii argatu kana jennee yoo parsantii isaa kan baasnu ta'e parsantii baay'ee gatee dhufa jechuudha namni sun. Parsantii baay'ee gatee dhufa 50 hiruu fi fakkeenya 30 yoo ta'e parsantii baay'ee gatee akka dhufu nutti argisiisa jechuudha. Kanaaf yaadni isaa kana fakkaata. Kan itti aanu garuu noormaalii nuyi kaalkuleetii goona wanni walirraa hir'ifamu waan jiruuf hin laalla jechuudha isa. Akka kana gadiitti ilaalla. Teebilii armaan olitti argine san akkuma jennetti fakkeenya B'dhaa gara C'titti hoggaa deemnu hoggaa namni tokko the economy is initially operating at B yoo ture namni tokko initially yookaan jalqaba irratti B irratti oomishaa ture yookaan alternative isaa B ture. What is the opportunity cost of producing one more unit of computer? Hammam ta'a jennee yoo gaafannu ta'e solution moving from production alternative B irraa gara C'titti yoo deeme B irra 420 waan ture gara C'titti immoo hoggaa deeme akkam ta'a? Kanaaf B irra kan ture tan amma irra jiru C irra 320 hir'isuu 420 over maalirraa deemee gara muuvii gochaa jira over koompitara 1,000 irraa gara 1,500 irraa gara 1,000tti hoggaa deemu koompitarri hin dabalee sun immoo hir'isee kanaaf negatiiv 100 over negatiiv 500 ta'a. Kana jechuun 1/5 yookaan immoo parsantii 20 jechuudha. Negatiiviin kun absolute value keessa yoo galchine poozitiivii ta'a absolute value keessa galchine maaliifi negatiivii waan inni argisiisu hir'isuu isaati argisiisa malee oppoziitii ta'uu isaa akka inni hir'isu argisiisa malee noormaal negatiivii argisiisuu isaati miti. Kanaaf parsantii 2 yookaan 20 jechuudha. Parsantii 20 ta'a jechuudha. 0.2 jechuun. The economy gives up 0.2 metric ton of food per computer hamma nagataa jechuudha. Food per computer kana jechuun namni tokko yookaan warri kana naannoo isaa filatan parsantii hammanaa gataniit koompitara oomishuu dhabu jechuudha. Parsantii hammanaa saakrifaayii godhan yookaan opportunity costiin isaanii parsantii 20 jechuudha. Kun haala kanaan ibsamaa jechuudha. Kanaan barnoota keenya kanarraa asirratti xumurraa barnoota itti aanu hamma wal agarrutti nagaatti tura. Warroonni yaadni kun yaada gaariidha. Barnoonni kun waan nu barsiisaa irraa baranna warri jettan laayikiidhaa fi sabiskiraayibii yoo gootan kan itti aanus haala gaariidhaan akkan qopheessu na gargaara jechuudha. Yoo isinitti tole yoo irraa waa argattan sabiskiraayibiidhaa fi sheerii koomentii fi kan kana fakkaatu akka gootanis nin jedha. Barnoonni keenya kan itti aanu economic growth and the production possibility curve. Guddina dinagdeetii fi production possibility curve maal walitti hidhataa akkamitti walitti hidhataa maal jechuudha. Basic economication gaafii economication yookaan gaafii dinagdee kan ta'e fi also economic systemiin akkam akkamiitiitu akka jira fi kan kana fakkaatu ta'an itti aanutti immoo akka barannoo abdiin qabaa. Kun viidiyoo lammaffaadha. Viidiyoo sadaffaa immoo ani itti aanu irratti wal agarraa jechuudha. Kanaaf isin koomentii gochuu akka hin irraanfanne sabiskiraayibii gochuus akka hin irraanfanne isiniin jedha. Maaliif anis itti qophaa'ee jedhamee isinii qopheessa waan ta'eef isin immoo haala saniin akka argisiistaniin jedha. Koomentii gochuun sabiskiraayibii gochuun homaa isinin kaffalchiisu homaa hin qabu. Garuu anaaf immoo gaariidha. Galatooma.